هللا قلينسا موتمان فدرالا مقالا قدونا نو تقرأي مقالة تراوتا جرو هورد في قمتان أوروبا بسباسين هللا قلينسا مقالا مقالة تراوتا ما جرو أبدي نجينا بلاف كان ساطلي دجرم قمتجي بسروبي كاليسا فلبانا كدا فربراكو ملما في دكتمي لما باسين هللا مقالا قدونا نو تقرأي مقالة فلبانا كدا سديف كدا فربراكو ملما في دكتمي لما راوتميم أبدي نجينا متنو جرتم بلاف كان ساطلي جتشون هللا راوتمين اسكدو إبسيم قمتان أوروبا ليليشا كاليسا غنما يرو لما مقالا مقالة bakka daagem asmalam jedhamutti raawwatamu lubbuun namoota nagaa kudhan galaafatee fi kudha afur madeessuu isaa erga daayireektar olaanaa hospitaala Aydar Kibroon Gabrasillaasee ibsee booda ibsa yaaddoo qabu kana kan baase. Gamtichi ibsa isaatiin waraanni akka haraatti irra deebiin jalqabe kun deeggarsa namoomaa kan gufachiisu akkasumas jireenya lammiilee nagaa kan gaaga'uu fi dinagdee biyyattii kan miidhuudha jedhe. Yaalii marii nageenyaa taasifamaa jiru gufachiisuu keessatti gahee loltoota Eertiraa olaanaa ta'uu gamtaan Awurooppaa ibsa isaa keessatti hireetii jira. Yuunaayitid Isteetsi ibsa fulbaana 2022 baafteen wal waraansa mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay jidduutti ka'ee hordofee humnoonni waraanaa Eertiraa diinummaa jiru hammeessuuf gara waraanaa seenan jechuun ibseetii ture. Qorattoonni komishinii mirga namoomaa idil addunyaas waraanni Eertiraa lola kana irraa qooda fudhataa jiraachuu isaa balaaleffachuun adeemsi Eertiraa haala jiru kan hammeessuudha jedhaniiti jiru. Yaaliin araaraa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru kan uummata Oromoo fi mooraa qabsoo Oromoo qollifateedha jedhamu yeroo garagaraatti qeeqaa fi komiin ka'aatii ture. Adeemsi kun ammoo Itoophiyaa keessatti nagaa buusuu akka hin dandeenye ibsamaatii ture. Adeemsa hawaasni idil addunyaa Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf taasisaa jiruu fi tarkaanfii uummanni Oromoo fudhachuu qabu ilaalchisuun Oromiyaa miidiyaan neetworkiin sagantaa gaaddisa Raabaadorii irratti xiinxala kan kennan hayyoonni Oromoon akka sabaatti dammaqee tokkoomuu fi of humneessuu qaba jedhu. Mootummaan Itoophiyaas ta'ee hawaasni idil addunyaa hanga ammaatti yaalii araaraa taasifamaa jiru irratti uummata Oromoo cinatti dhiibanii jiru kan jedhu hayyoota kanneen keessaa luba waaqee jiru. Kun ammoo akeeka uummata Oromoo tuffachuun cabsuun qabeenya isaa saamuu fi lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru okkaamsuuti jedha. Hayyoonni kunniin araarri Itoophiyaa keessatti adeemsifamuun akka Oromoo hammatuuf dirqamni jalqabaa uummata Oromoo irra jiraachuu eeraniin uummanni Oromoo hayyuu fi rogeessa xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dubartiin dargaggoof dargaggeettii osoo hin jenne Itoophiyaa keessatti bakka isaa malu argachuu fi marii araaraa taasifamu keessatti Oromoon akka hammatamuuf dhiibbaa taasisuu qabu jedhaniitii jiru. Uummanni Oromoo mirga sarbame kabachiifachuus haa ta'u hawaasa addunyaa biratti kabaja isaa malu kan argatu tokkummaa isaa jabeessee yoo humnaa yookaan ammoo humna jabaa qabaate qofa jedhu. Oromoon akka humna cimaa ta'ee as bahuun dhaabbilee siyaasaa hayyootaa fi rogeeyyii dabalatee uummanni Oromoo marti Oromoof Oromiyaa baraaruuf wal hubannaan socho'uun dirqama yeroon gaafattu akka ta'e gad jabeessanii dubbatanii jiru hayyoonni kunneen. Itoophiyaa haa ta'u gaanfa Afrikaatti nagaan waaraan kan bu'u gaafiin uummata Oromoo deebii yoo argate qofa akka ta'e illee hubachiisaniitii jiru. Nasraddiin Hasan adeemsi Oromoo ukkaamsuu fi cinatti qabuu mootummaa Itoophiyaa hawaasa idil addunyaatiin taasifamaa jiru naannichaaf nageenya kennuu hin danda'u jedha. Itoophiyaa keessatti maddi diinagdee Oromiyaadha kan jedhan obbo Asnaaqaa Erkoo ammoo humnoonni kaaba Itoophiyaatti wal waraanaa jiran Oromiyaa madda diinagdee Itoophiyaa taate akkamitti saamnam irratti wal waraanaa jiru jedhan. Oromiyaan handhuura siyaas diinagdeef hawaasummaa Itoophiyaa taate osoo jirtu adeemsonni Oromiyaa cinatti dhiisuu fi lola Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf xiyyeeffannaa kennuu dhabuun hawaasa idil addunyaa Itoophiyaaf gaanfa Afrikaattis nageenya fiduu hin danda'u jedhu. Obbo Asnaaqaa Erkoo biyyoonni lixaa Oromoon irra guddeessa biyya sanii ta'e osoo jiru lafa diinagdeen biyyattii irratti hirkate akka taate osoo beekamu lola Oromiyaa keessatti adeemsifamuuf xiyyeeffannaa barbaachisu hin kennineef jechuun ilaalcha biyyoonni lixaa Oromiyaa irratti qaban kana geeddaruuf Oromoon itti dhiyeenyaan hojjechuu akka qabu dhaamaniitii jiru. Adeemsi Oromoo tuffachuu fi ukkaamsuu kun kan dhaabbachuu danda'u tokkummaa dammaqiinsa wal humneessuu fi garaagarummaa nu jidduu jiru dhiphisuun jabina keenya yoo agarsiifne qofa jechuun hayyoonni kunniin himaniitii jiru. Yoo kana goone addunyaan tun rakkoo Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane rakkoo gaanfa Afrikaatiifuu nu barbaaddi jedhan obbo Asnaaqaa Erkoo. Nagaa fi tasgabbiin Itoophiyaa keessatti kan argamu Oromiyaa fi uummanni Oromoo nagaa fi tasgabbii yoo qabaate qofa kan jedhan hayyoonni kunneen hawaasa idil addunyaas ta'ee mootummaan Itoophiyaa qaamolee siyaasaa Oromoo qaama araaraa taasisuu qabu jechuun akeekkachiisaniitii jiru. Irreecha baranaa bifa hawwataa ta'een kabajachuuf qophaa'u irratti argamna kan jedhan qeerroowwan magaalaa Adamaa, Adulaalaa fi Shaashamanneeti.
ayyaanni irreechaa ayyaana guddaa Oromoon kabajatu yoo ta'u iddoo Oromoon tokkummaa isaa itti cimsatu eenyummaa isaa itti calaqqisiifatuu fi jiddugala wal gahaa Oromooti jedhan qeerroon Shaashamannee irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise. Ayyaana kanarratti hirmaachuufis aynaan qophaa'aa jiraachuu himanii jiru. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban magaalaa Adulaalarraa qeerroowwan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan irreechi baranaa bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een akka gaggeeffamuuf gahee keenya hundaa olitti ni bayannaa jedhan. Kutaalee Oromiyaa cufarraa haal dureewwan barbaachisoon xumuramuun irreecha baranaatiif haalli mijachuu qaba kan jedhan qeerroowwan kunneen irreechi sadarkaa idil addunyaatti beekamtii akka argatuuf Oromoon jabaatee irratti hirmaachuu akka qabu dhaamanii jiru. Qeerroowwan magaalaa Adaamaarraa yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennan qeerroowwan kutaalee Oromiyaa garaagaraa wajjin qunnamtii uumuun irreechi baranaa kan dur caalaa bareedee akka kabajamuuf qophii xumuraa jiraachuu himan. Qeerroon Adaamaa qeerroowwan magaalaa Shaashamannee Baaleem Harargee fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa wajjin qindoomina uumuun uummanni Oromoo baay'inaan irreecha irratti akka hirmaatuuf kaka'umsa taasisaa jiraachuu dubbatan. Irreechi jechuun irree Oromooti. Irreechi jechuun duudhaa fi safuu Oromooti. Irreechi lafa nagaa fi araaraati kan jedhan qeerroon magaalaa Adaamaa irreechi baranaa caalaatti milkeessuuf qophii xumuranii jiraachuu ibsanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan Bilxiginnaa irreechi guutuu biyyattiitti haala bareedan kabajamee akka ooluuf dursee haala mijeessuu akka qabus qeerroowwan kutaalee Oromiyaa adda addarraa yaada kennan dubbatanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee Komishinara Komishinii Poolisii Federaalaa, Poolisiin Oromiyaa fi qaamonni mootummaa kamuu abbootii gadaa, abbootii malkaa, haadha siinqee, foollee qeerroo fi qarree Oromoo wajjin ta'uun ayyaanni irreechaa baranaa bifa hawwataa ta'een akka kabajamu irratti hojjechuu qabu malee danquuf yaaluun faayidaa homaatu akka hin qabne eeranii jiru. Mootummaan Bilxiginnaa bara dabreem irreecha duraa fi duuballee namoota nagaa hedduu ukkaamsuman hidhaatti guuraa ture kan jedhan qeerroowwan kunneen gochaan fokkisaan akkasii akka irra hin deebine jabeessinee dhaamuu barbaannas jedhanii jiru. Qeerroon magaalaa Sabbataa shirri hirmaattota irreecha hir'isuuf bardeen gaddaa mootummaan xaxaa ture baranas xaxamaa akka jiru himatanii akka turan gabaasnee turre. Biyyoota Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa fi Kanaadaa magaalota garaagaraatti irreechi baranaa haala ho'aan kabajamuuf qophiin taasifamaaf jiraachuus odeeffannee jirra. Hawaasni Oromoo biyya Noorweey magaalaa Osloo fi Berganitti haala ho'aa ta'een tibba dabre ayyaana irreechaa kabajachuun isaanii ni yaadatama. Hawaasni Oromoo Jarman jiraatu magaalaa Frankfurt keessatti fulbaana 24 bara 2022 ayyaana irreechaa kabajachuuf qophii taasisaa jiraachuutu himame. Awurooppaa biyya Neezerlaand magaalaa Amsterdamitti gaafa fulbaana 8 ayyaanni irreechaa kabajamuuf haal dureen xumuramuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffateera. Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti onkoloolessa 2 bara 2022 haala ho'aan kabajuuf koreen irreecha fi qophiileen sagantichaa qophaa'aa jiraachuun himamee jira. Ameerikaa magaalaa Siyaatilittis irreecha baranaatiif qophiin taasifamaa jiraachuun ibsameera. Gama biraatiin biyya Kanaadaa magaalaalee Torontoo fi Edmonton keessatti fulbaana 17 bara 2022 kabajamuuf saganteeffamee jira. Biyyoota Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa fi Kanaadaa magaalota garaagaraatti irreechi baranaa haala ho'aan kabajamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu fi guyyoota ayyaanichatti kabajamu wajjin gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo keessatti namoota nagaa kan mana isaaniitii guuranii hidhuun hammaatee jiraachuu jiraattonni himan. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo keessatti namoota 4 halkan walakkaa booda mana isaaniitii fuudhanii garii mana hidhaa magaalaa Ciroo yoo geessan garii isaanii achi buuteen dhabnee jirra jedhu jiraattonni OMN dubbise. Akka jiraatan aanichaa odeeffannoo kana OMN'if ga'ee mutti gaafa fulbaana 9 bara 2022 aanaa mi'eessoo araddaa torbaayyoo keessaa namoota 4 badii takka malee mana isaanii cabsanii erga fuudhanii booda garii isaanii eessa akka geessan hin beekamne jedha. Namoonni humnoota mootummaatiin ukkaanfaman Usmaan Muhammad, Muummee Ahmad Jamal, Ahmad Dhaddachoo kanneen jedhamanidha. Namoota 4 keessaa namoota 2 Usmaan Muhammadii fi Adam Dhaddachoo waajjira poolisii magaalaa Cirootti kan hidhaman yoo ta'u, Muummee Ahmadii fi Ahmad Jamal eessa akka geeffaman waan dhabameef maatiin isaanii yaaddoo cimaa keessa akka jiran maddi kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti meetii jira. Aanicha keessatti erga lolli kaabaa Itoophiyaa bifa haaraan deebi'ee dargaggoonni humnaan gara mooraa leenjii waraanaa guuramaa kan jiran yoo ta'u, namoonni leenjii qabanis meeshaa waraanaa qaban waliin akka gara lolaa deeman dirqisiifamaa jiraachuu maddeen himaniiti jiru. Torban kana keessa maqaa biyya keessan eeguu qabdu jedhu raayyaa ittisa biyyaatiif mallaqa kafalaa jedhanii nama tokkotti birrii 400 ramadanii yoo hin kafalle ammoo ilma keessa raayyaa ittisa biyyaatiif kennaa jechuun hawaasa rakkisaa akka jiranis maddeen himaniiti jiru.
dhimmi raayyaa ittisa biyyaaf jiranii dirqiin mallaqa uummatarraa guuruu kun baha Oromiyaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti raawwatamaa jiraachuu maddeen irraa OMN odeeffateeti jira.